Harka fuune akkam jirtu nageenyi badhaadha. Kun sagalee kitaabaa. Sagaleen kitaabaa kee qophiilee garaagaraa akkuma beekamu yeroon qopheesse kan isinii dhiyeessu. Qophii keenya har'aatiin kan ilaallu waa'ee saayikooloojii. Rakkoon wayii jiruu keenya keessatti yommuu uumamu namoota biroo komachuun nuuf baay'ee salphaadha. Wanti badaan tokko hojii kee irratti yommuu si mudatu dura taa'aa kee komachuu dandeessa. Barumsi sii galuu hubachuu yommuu dadhabdu barsiisaa kee komachuu ni dandeessa. Jiruun jaalalaa kees miidhaguu dhabuusaaf jaalallee kee komachuu ni dandeessa. Bu'aa bayii jiruu kee keessatti dabarsaa jirtuuf maatii kee komachuu ni dandeessa. Hiyyummaa keessatti rakkachuu fi miidhamuu keef mootummaa komachuu ni dandeessa. Dhugaa dubbachuuf namoonni biroon gaafa dogoggoran arguun gammachuu guddaa fi an isaan irraa fooyya'aa miira jedhu namatti hora. Sababni isaas of komachuun kee balbala miira gaabbii, miira yakkaa fi miira qaanii si keessatti bana. Kun ammoo dadhabbina kee fi dogoggora kee irratti akka xiyyeeffattu si godha. Dabalataanis miira gatii dhabummaa gadi galoo si keessatti uuma. Kanaaf buleewwan koo rakkoowwan si mudataniif rakkoowwan jiruu kee keessatti uumamaniif namoota biroo komachuun kee rakkoo kee kan hin jijjiiru. Inumaayyuu haala dararamaa ati keessa jirtu irratti hadhaawina biraa dabaluu malee faayidaa takka siin qabu. Rakkoowwan jiruu kee keessatti uumamani hundaaf namoota biroo komachuutiin amanta taanaan kun dandeettii to'ataa ati haalota uumaman irratti qabdu si jalaa ajjeesa. Akka ati dadhabaa fi laamshahaa taatee wantoota jiruu kee keessatti uumaman hundaaf akkuma jiranitti gaaffii malee akka ati fudhattu, akka ati gammachuu dhabummaa keetti harka kennitu si godha. Kanaaf obboleewwan koo namoota biroo komachuun kee kun karaa wanti tokko ofirraa ittistu yookiin to'attu ta'uu danda'a. Garuu dhukkubbii kufaatii kee akka atiin argine ilaalcha ati ofiif qabdu kana si jalaa tiksa. Kun immoo haqa ni dabsa. Dabalataanis jijjiirama gaarii jiruu kee keessatti uumamuu danda'u irratti gufuu si jalaa ta'a. Komii maalii jettee hanga waan akkasii keessatti harka galfattu yookiin hirmaattu wantoota jiruu kee keessatti uumamani hundaaf itti gaafatamummaa fudhachuu si barbaachisa jechuudha. Kana gochuun kee immoo akka ati of beektu, of qorattuu fi guddina guddaa qabaattu si godha. Kanaaf obboleewwan koo gammachuu dhabummaa keef namoota biroo komachuu qeequu dhiisi.